نجالك شورا لكن شيفين ماتي سيا أصلا تين جولة مدورة التيم يا رب وزيز قلبي تجبل نيستيتو وانا كنا غنا أكان قرتي قرا متشردقو نتايسني جرين عندتي اسمه أنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل مجتمع خلنا كنا أرانتنا من بركة الجمو عشان بيتني نما مقالة خنخيسة جا أكا إثني فدتي أكا وجيساتي كاليساتي نما بلوتوه كنا جا الراول أمدور اللي تلفونان بيفهم أكاسوني جمتوه أما أول بيتنا أرجمتوه دوب بسنة harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirra jirtanii isin jechaa jirra galata waaqayyoo ramadaana jirra akkuma hunduttuu waa hundaa asooleen hin gahu daawwattoota keenya garuu arrammoo durriin irra dawwalatiin mana daraartuudhaa jira daraartuun akkuma beekamu asumatti wajjin turre daraartuus garuummoo durrii osoo gara kaameraa as baanee wajjin viidiyoo mariin lafumatti dhiifamuu ol gaafannee turre wajjinillee bashannanee turre juhooti daawwattoota keenya amma immoo na yaame waan na yaameef gaa sagantaa qabnaa kottu naan jee waan na yaameef gara isaattiin isin dabarsa daawwattoota keenya mitiira ammaa isin dhiyeessu taanilleen haa ta'u garuu kaameraallee haa haadhu malee akkuma mannummaa keenya agaru geeti waan biraatii miti daraartu na jaalatte miyyoo sirraa qabamte muudura waa iddoo akka keessatti si bilitaa akka daraartuun si booda si beekte jechuudha garuu haa ta'u ati sammiyyoon daraartuun ifiif si jaalatte akka nama gartee waan godhanitti jechuudha quba wallaalummaa fi yaani jaaladheette haa ta'u humburaatii fiddee siree dararta wallaalummaa tamiin na jaalatti fakkeenya ani hin beekan akkan akka daawwattoota keenya wallaalaan amma na jaalachuun wallaalaan nama jaalachuun ni jira daawwattoota keenya wallaalaan wallaala wanni jaamu kun dukkanaa beekadhaa dukkana keessaan arkaa jechuun ni ta'a. Fakkeenyaaf isin maal naan jette wanni seyaa miti kun seyaa osoo kanneen du'aa hundatti bitee kaamp akka hundoo godhee mana keessatti fayyuuddee halkanii guyyaa sitti hidhaa oolchee bulchee torbaan meeqsitti dhaartu way dhukkubaasa dawaa isii maalittiin beekatu waan haya sanaatoo gara keetii bira dabri muraadii akkamiin fiddee du'a manatti itti leetee siree gara bulchitee obboleessa kiyyaa isiillee qaanessitee lallaqa keessaa Egaan kabajamtoota keenya gaa durriin ta gamana teessu dhiiseeti ta gamasii na gaafachaa jira daawwattoota keenya. Dubbitu wal qabee qubollaati dubbiin. Akkam? Dubbitu qubollaati. Akkam qubollaa jechuudha? Akkanumatti. Qubollaatti jirti gaa. Ogguu jirtu. Agguun joomo ifirraa qabdin agartu. Amma maaliif na yaante gabaa? Ammoo ni siyaameef miliyyoon guyyaa sadii afur mana keessatti jirtu. Dentaasitti gaa kanaati. Dentaasitti akkam ta'a saamtee. Aboo nan gashugaan maali? Singa siituu muraadii mana kanatti sitti fide. Mucaan asirra hojii bulee akka taatan isinii beeka. Akkam hanga xiqqaa jechuun akka nama qaana isinii kaameraa kaasanii waan nama hanga uummanni keenya isinitti kofolee irraa wanna godhattanii hanga beekan jechuun fiidiyoo isaan jirtan gallakkistan. Mana kanatti fiddee muraadii mana kanatti meexxee siree kanatti biraan qaxanii hojjetattee mucaan ganama sunii lafaa kee bishaan dhaabus yaada. Soomana kana keessa akkami obboleetti yoo taate achirra dhaabbadhu ilaaletti ilmaan jaartii jechuun amma biyyoon ta'u amma fuulduraaf jaartii namaa ta'uu dandeessi. Fuulduraaf hin hudduu baanoo haa taatu haa durii jaartii namaa. Hudduu waan akka micciirsaa ati akkam yaaddu qoy. Honjalli namoo qoy akkasii hudduu waan. Hudduu baanoo haa taatu haa jaartii. Akkamitti hudduu waan taatu? Daawwattoota keenya namoonni tokko tokkos komantii hogguu barreessitan waa itti godhame siiriitti godhame namoonni micciirii siiriitti godhetan illee ni jirtan. Kunoo durriin ammoo ha wajjin jirruun kana garuu immoo lafatti illee viidiyoo wajji maruu baadhu ani naa fi durriin wajji turre amma immoo inninis sababaa muraad as dhufetti keessa garagalee gaafii tana na gaafachaa jira. Si muraadii mana kanaan beeku si nafgee jira achirratti si. Ani hin finne muraad. Akkamitti dhufe du'a? Akkamitti ani hin finne. Naduruu wal beekanii muraadiinis. Siruu wal beekanii? Ayiwa. Akkam eessar tolu barate muraadii laata? An bilbila keetiin qaba malee kan muraad lafatti wal agarra itti biyyoon qabna malee raqama muraadii. Mucaan siinis saayiba daawwattoota keenya muraad akkasuma isaanis saayiba na qofaa miti. Na qofaan saayibaa mi muraad isaanis saayiba ture.
nuti garuu dogoggorri keenya obboleettii isaa tana hin beeynu. Obboleettii isaatis waan biraatiin anni didee bineensa garaas qabu. An obboleettii ta'e ni didee bar. Ni didee. Michirti isaan dibar wanni itti gochetti goote kuni bineensa nyaamtu kara biraatti jechuun firaachii roolkuun barbaadin firaachii dhiibuun barbaadin. Oggoo jettu. Abboon joomu muraadii mana kana fidde miliyyoon baddee jirti yoo isaan fi jiraatte si yorkeetti jira. Ata badii siin annaquun siin jechaa jira waan. Haya sinna. Kana duraatiin haasaa jira malee. Mee maali way badii siin maaltu naan ga'e? Haya. Amma duraan mana kana ni baasa. Fakkeenyaaf micciir muraatas fide. Bakka daraartuu itti bittus micciir ma beekaa? Haya dawoo wali gaafa muraadii. Yoo harka jiraatte gaafa dhuu hin dubbisuusi harka jiraannaa muraadii harka. Dawwale haati gaafadhu akkanaan beeku beektu muraadiidha. Muraadi shaakkaan. Neelaa kaasuuti moo? Muraadi shaakkaan beeku beektu. Neelaa isiin neelaan kaaftu neelaan kaaftu. Miyyoo kana gabbaatee magaalaa keessa jechuudha. Makiinaan deemu qabaniitiin mana hospitaala kalatti an jechuun gidduu sana waan akka hin taatu obboleettiin ta'e daawwatu. Waan akka hin taatu akkama beekamte. Obboleettiin ta'e baay'ee nama jaalatti nama jaalatu namni tokko bara. Badaan fedhee gara laafaa. Amichi amma haasoo kana kaasuutti hin taphisiisan. Waan namti dhiyeeffadhu haasirratti daawwattoonni asii dhagahu. Si dhiyeesseetiin jira yoo isin bira jiraatte akka nama takkaatti obboleessa qabda, obboleettii qabda, jaartii qabda. Hin qabu tokko hin qabu. Takka hin qabdu. Fakkeenyaaf obboleettiin qaba. Akkamiin godha obboleettiin xiyyaas keessa maal isin hafu? Gabbaatee badda biyyootu duraan mana tumuusi hidhuusi mana. Nama akka keetii hafirraa kafalee bahara barbaaddaa magaalaa tana dubaati tumuusi michi gaafataa hafirraa kafaltee dhuftee isinis akkuma keetii doonii hortee. Doonii hortee xayyaaraan hin dhumne nuti daawwattoota keenya taaribleedha. Taaribleedha nuti taaribleedha. Akkasumaan taariba dhufetti inninis taariba dhufee ishiinis taariba dhufte daawwattoota keenya waniin amma daraartuu badee jedhee durriin na gaafatu. Kuni yaada qofaadha. An akka kootitti amma ati yaada yaamte qofa. Wanni saamee fakkiin biraa yoo bara dhimma biraas qoofi miti. Telefoona na gaafatu. Sin gaafadhe isinleen firaa kafaltee dhufte maallaqa adda kafallee karaa dhufne malee. Edditti buutarra firaa dhiiseenisi maaliif si wal dhabuurraa sasummaan narraa fooyyee jedhee dhiiseesi. Amichira kan naafatis bara jechuudha. Jalqabuun hin beekne guyyaa keessa wal barreeffame akkasuma fakkaatti. Guyyaa keessa wal barreeffame akkuma namarrattis barreeffame. Akkasumatti muraadis barreessis barre. Muraadis barta akkuma isin baratti isinillee isin buna dandeessisa rakkoo qabuuti. Kana hundaa kun godhe naafis wal baruu yoo gartee obboleettiin tiyya dabalamtee isin bartee isin jaaddaa isin jettillee rakkoo hin qabu. Piraakii goota piraakii sanii tana waliin ti'a. Sababiin piraakii tana booda itti machiifte si. Aboo obboleettii deemaan gaafatiin maal piraakii amma prank na goote yoo nagaa amma prank jechuun maal jechuudha? Jechi prank jechuun. Prankiin nama rifachiisutu takka jechuudha. Nama rifachiisu takka waa'ee gaddasitti himanii waan sila amaddaa eegas booda. Aboo duuba maal beela durin? Amichira ammaan tana dubbiin kuni si dabalatee. Ammaatiin jiin dawwala neelaan kaasuuti. Si dabalatee muraatiidhaan saayiba muraatiitiin. Namni mana kana seenu hundinuu miyyuu takka ta'an muduroo maasii mana kana seente gartee isii hojii uftee agarsiiftee fuula isii agariitiin jira. Isis rabbi na agarsiisu. Yoon isin muraatiin isa yoon akkanatti neelaa kaasuu guyyaa meeqa dogolee isis rabbi na agarsiisu jechuudha. Muraadii maal godhuu dandeessa? Namoota keetii muraadiin isaa. Namni akka obboleetuma ta'e qabattaa bara. Michira akkasii miti qoye. Obboleetuma ta'e. Amma gartee naas yaamanii akka naas yaamattiin. Jechuun amma lolaa si yaamna kaas yaamatti jechuun kootu warra tana. Duuba isa keessee isa kuttee jechuun maal jechuudha? Isaas gaafadhee haara dhabu booda bakkee irraa mul'attu. Gaafa mul'attu. Feetu lafatti adii iddoon obboleettii. Bakkee irraa mul'atu dhagee haa dura naa baasaasu bakkee irraa mul'attu. Isiis waan nama lubbuu qabu hin baddu. Feetu haa baddu isin jechaa jira. Haa baddu bakkee irraa mul'atu du'aan jechuun jiraan baddu miti du'aan yoo deemu bakka fadee. Magaalaa akka nama hunduu isaa awwaalaadha jala haa tasaa. Awwaalu si dibee awwaalu si hin goote maanta na. Taziyaas hojii teenyaa. Naa wajjin taa'ee barbaadde. Naa wajjin taa'ee michee kana haasoo. Kalaas hin taa'u gaadha jala narra. Kana haasoo hafimte kan hin gartee. Duuba daraartuu na gaafachuu na fiddee. Haas gaafadde maal yoo ni gaafachuu sinte. Rakkoo qaba obboleettii jechuun akka haadhaa jechuudha. Dantaateeti awwaatu hundi si gaa. Michee siyaamanii mana kiyyattiin ta'anii siyaame. Manni kun qullaa kanuma gartee tanii biraan itti diriirsanii.
هذا هو قالوا أجرنا أجرجي تمناش أجرجي أينو أتي أينو نقول نم أبا بدأوا درارتو بيتي نبيو درارتو إمبيتو تي متشير هم ناس يعني قلتوني بدر كيس إيش يعني سخية خنا قرتي فلا بربادون أنا رجلا نمني قرتي بيتكو لو بك خنا جرا لكن خيسان جرا لكن عشان كرتي هذا هو الجيش يقول لما أنا عاصر أقول أبو